سيتاتي مي مريم ناتو بدا كنتين ناتتات أيه ummanni si janaajanu suno akkam ta'uu qaba waan na jaraadhaamtu warra keessaan dhufe lubbuyyee mana madaamii dhaqi sa'aatii lama qofa isaanii miicitee achi booda akkana yaanii saamunaa isaantu siibita warra jedhu saniif maal dhaamtaaf warroonni dheengadde akkasii sitti bilbilaa si janaajana akkana siin jedhan santu siif tahamoo Mariyam sii taatee damooza sii kafaltee isii faana jettee namaa dhiistee waliin jiraattamoo lakki arafaat naan taatu Mariyam naan taatu amma nama daamii galaa okaa bakka biraa garaa namni sun naa sirreessee waraqaa garas bahee dalagadha waan jedhu naa deebise. Lakki naa taatu Mariyam akka fedhe haa ta'u isiin naa taati isii faana taa'a isii faana jiraadha naa tahee jira jettee nama takkaatu hin barbaadu gargaarsa nama takkaatu hin barbaadu damoozin isiin naa kafattu nagaa dalagaan ani isii faana dalagadhaa jiru naa tahee jira. No lakki naan taane narraa naa jijjiiramu yoo dandeessan waan akkana waan jedhu waan lama lafa gahe. Ani duraan dursee dhugaa rabbii dubbachuuf ani duraan dursee illee yaani haatoo dhabaatus gaafa tokko ani akka nama takkaatti isin cinaa dhaabbatee nafitee rakkoon anaafisii jiddullee hin jirtu afaan namaa maraataa fayyiseeti fayyaa maraachasii galee waan ta'eef ani marri uummanaa wayya gaafa rakkoon cinaa dhaabbatee mana keessatti illee rakkoon irra fiddeen qabdu isuma faana jiraadhaan hanga rabbiin na jiraachisa. Haala damoozaan haala yookaan gama biraa dhiibbaa sirra gahuun si wucuucuudhaan Mariyamoonni isin sirra geessite jira. Akkan jiru rabbiin narra ga'a. Kontirool si godhuudhaan wanni kana dhiisi siin jechuudhaan wanni isin sirra geessite jira. Hin jiru. Asirratti immoo gaaffii dhugaa Mariyaam akkasii gaafadha. Mariyaam si'iin sa'aatii 24 laayivii irra taa'i siin jette moo sa'a muraasa sa'aatii 2 taa'i iraftii godhadhu akka namni si yaadatu ta'ee irra taa'i siin jette moo sa'a 24 ofii jaalattee irra teessa moo Mariyaamtu irra taa'i jedhee si as gaddada. Ofii xiyyaa fin taa'isin zaanirraa bee zaanetti. Mariyaam si'a meeqasitti kaatee sa'aatii 2 ol irra hin taa'in jettee alaarmii si guuttee beekti moo lakki irra taa'i isaa alaaxuul siin jettee duubaan si dirqiti. Sa'aatiin itti himtee sa'aan seeni sa'aan baay'inaan jettee jirti. Sa'aatii kana seeni sa'aatii kana bahee situ seera san cabsee sa'a 24 laayivii irra ta'a malee Mariyaam sa'aatii 2 ol akkasiin eeyyamne seera moo seeraa miti. Seera. Yaani guyyaa keessa sa'aatii kana irra taa'i sa'aatii kana uffata kee miiccadhu sa'aatii kana iraftii kee godhadhu siin jette moo siin hin jenne Mariyaam. Naan jette. Sa'a 24 ganama laayivii seeni haga galgala laayivii irra taa'i siin jette moo siin hin jenne Mariyaam. Naan hin jenne. Siin hin jenne. Fedhii kan keeti sa'aatii 24 laayivii irra teettee akka feete haasa'uun irraa bahii jettee si'a meeqa alaarmii si guutte moo siin guunne Mariyaam. Naa guutte. Alaarmii san situ shawwade moo alaarmii si shawwade. Ofii kan keetii alaarmii jala dabalte moo Mariyaamtu si as gaddade. Ofii keetii irraa bahuu didde moo Mariyaamtu bahii siin jechuu dide. Laa ani silkii namaan irra bilbilee na cinqa saalamti wadee nagarree. المهم ساعات أنا موجودة في سيتي مريم قلقلة عرفات ساعتي لمرة حاجة ساعات هجنا إرتاو قبدا قلقلة مو ساعتي هجنا حاجة ساعتي هجنا أونلاين يغرغرو قبدا وانجلو سيباستي جرتمالي جنا مرة حاجة قلقلة وان بهي أونلاين رتاي جديتا دوبان سيت ديبا يوغاني تاي أونلاين روان سنجت قبدي No isi waan naan jette hin qabdu za'allee natti himde za'a kana jettee tartiibana qabsiistee jirti. Yani ani ani beeku rakkoon tiyyasanii yani takka janiitu mala majani inshallah hin bara ubri rabbinu adeeru fayyaanu taatahu akkasiin siin ja'a. Ummata sanamma beektaati biloo ofirraa gootee hunda sa'aatiif amma Mariyaam jidduu keessan qirreetaan jira damooza irratti dalagaa irratti wanna itti qirree jettu qabda wanna itti si dabbaru wanna itti Mariyaam si as qayyamte qabda. Hin qabu sii taatee mi Mariyaam. Naatoo bira kuttee naatattaate. Ayyee ummanni si janaajanu sunoo akkam ta'uu qaba waan na jaraadhaamtu warra keessaan dhufee lubbuyyee mana madaamii dhaqi sa'aatii 2 qofa isaanii miicitee achi booda akkana yaanii saamunaa isaantu siibita warra jedhu saniif maal dhaamtaaf. Naa tahee jira narraa adabadha Mariyaam naa taate akka haadhaa naa goote akka obboleettii naa goote akka sarraatanyaatti damooza koo naa kafalti narraa taa'a naa taheera jettaan moo lakki naa koottaa naa gurmaayaa bakka kana na baasa rakkoo keessa jira jettaan. Ijoollee amma booda dhufanii waan reefu Mariyaam sitti himte waan singaliin jira biroo na dhagaye. Maali beektaa? Amma kan si gaafadhe kana qofa naa deebisi. Hin deebista itti deemta. Wanni an si gaafadhe
ummata sanii naa tahee jira Mariam naa taatee jirti dalagaan an dalagu naa tahee jira damozni naa kafalamullee naa tahee jireenyis naa tahee na dhiisa Mariam ima bira taa'a araba wayiituun barbaadu mana arabaa dhaqee isaanii dhiquun barbaadu jettaa immoo lakki mana arabaa dhaqee kasaanii dhiqu san naa soqa yookaan bakka san na galchaa hayyina gargaaraa jettaan ummata sitti barreessu nama shanii jaa guruffisan dhaamsa maal dhaamtaaf. Okay, ani dhaamsuuf illee hin jiru. Yani atau satu orang batu sunda yang beta dubba chullen fadu dubbin guddat te farrat tin fi ani kharuma gaba bata kulli hal nage mali wani raje tin kaba anta kasidu bandirti Mariam arabo wan siga batu kesa Mariam wonni sin soda chistu jira njur wonni naga si dorgi tu jira tinki wawai isa kana is wan soda chistu wai jira Mariam mana kesa njurumi ati firi dami maal ree wanni rakkoo sirra jiru jira rakkoon sirra gahe jira haga ammaati Mariam hin biratti. Wallahi dhugaa rabbii dubbachuuf bishaanii nu dubbattiin doytu yoo magaalaa baate yoo fi bittee naa bittee dhufti siree takkarra uffata tokko fannoo hojii bulle. Laalame ummata laalame jibbiinsa namaatii fi walitti nama diruu nama wal kuffisuu deemu nama danquu deemu laalame. An amma kan reefu aaree bibbee akkana dubbadhuuf Mariam himatanaaf maa akkana akka sakaayyaati osoo waan kana hunda gootu hin beekana nama isiin natta. Nanaga waan isin jiru jira. Haa ta'u dhabaatus ati waan takka waan singaliin jira asoo reefu san keessatti gazee hedduu haasa'u guddiste dubbiin namaa singaltuu beektaati. Hedduu guddaa asfate waan siin Arafaat haa ta'u dhabaatus namnaaf isin already afaan takkaa sooyinaa waliif gallaa waan jiru hanqina jiru wal sirreeffachaa tartiiba wal galchaa karaa dheerallee hojii deemuu dandeenya tarii namni afaan waliituu hin beekne biyyaan baakana keessatti mana arabaa sanillee jiraachuma jira ani wanti niin irraa qomee wanti niin irraa aare jecha isiin qoricha si obaaste duruu qoricha si obaaste si dhamaaste takka sagalee itti qabanii akka waan namni dargaggeessu jiru akka waan dhiibbaa dargaggeessu jiru sagalee itti qabanii akkas jechuun lama sani malee wanti si aarse Arafaan siin taane waraqaa maarre waraqaa siin taane miti atillee akka wayii Sasiin jenne isin Arafaat irraa Mariam irraa afaan takkaa subina Arafaat Mariam irraa jara kana qabuu ka danda'u si hin beektaani etama saratanyaa siiti boodigaardii siiti hojjettuu siiti eega narraa adabadha narraa gattaa isiin anaaf akka fi Mariam qabuun dandeessu anaat danda'a likkii isaanii itti himaan. Situ danda'a kana bar amma Mariam illee amma anama maal jedhaara Mariamin wallaahi qaasama billaa dhoorguun dandeettu sirraa nafu jedhaaraan kan ammoo ka dandeettu silaati makalaakaa maranii ka ta'uu danda'u si beektaa kana. Waan maaliin cufta beektaa isin hin galchu hayaati jireenya kiyya keessaa bayaa jechuun dandeettu ati uummata sanii. Bayaa jireenya kiyya keessaa kaleessa jireenya kiyya keessaa duree keessaa bayaa. Ana miti. Oromoon maal jettu yeroo mammaaktu qaanqeen abbumarra guutee gubdii jechuun silaa wayiin fatii lubbiyyeen jedhame akkuma isin artu kanatti har'asii galee isin jecha isaanii isin jaaniin san yaanii sanii isii aarse malee hammeenyallee walitti hin qabnu tarii kumbula takka uffannee wal jala seenee furaashi takkarra yoo magaalaa baate waan ofii bitattu waan fadhii kiyya nagaafattee baate mana madaamii akka jedhanii miti bara kana kaasi kalbi yaajin mana